galatooma kadriif naafi rabbiin wal biraan isin ga'ee nu gammachiisuu isiniin jedha hedduu isinii gammadee congratulations. Soda waan jettan qabdani. Kadir waje goota ko. Surprise nu gootani jalqaba aslii Fredditu akkuma qaldii godheetiin dhugaa godhee aslii waan kana keessaanis qoosuma fakkeessee na gaafataa ture jalqabarraa asliin hedduu na ulfaadhu waan jecha siif hin qabu wanta hundaanuu argitee yaadaan ilmi namaa birrii qofa osoo hin taane yaadaan nama bira dhaabbachuun argitee yogguu si dabbaru si hojii qoosuun waan tokko ilmi namaa birrii bichaanii miti kagassi dhaabu. Inna asli hedduu na ulfaadhu reediyaatiillee akkuma qoosaa gootanii waan kana kaastanii akkana gochuu keessaniif dhugaani mbee waan akka jedhu anillee surprise na gootanii ulfaadha nama xumura isaa argu rabbi sinaa taasisu inshallah. Inshallah. Abshir. Yaada kenna fudhatte okay jettee mirqaanu keetti si gammanneerra. Soddaan amma maal ta'e rifatte. Kadir surprise dhugatte bakka surprise faranjiin olii gad ooftu sanii mi kana surprise Soda surprise dhugatte. Bilbila lafa kaayee biraa deeme na fakkaate yeroo baay'ee irraa waamanii. Okay. Maal dalagan achi? Ilaa yoomitti akka isaa wal bira gaari. Hangamta kanuu qabda reedii? guyyaa 10 hin caalu guyyaa 7 godhanii Dhugaamo. fagoo seetan isa Wa'ad. Subhanallah ya masha Allah. Qadir numan gaggabu subhanallah. Guyyaa 15 waan akkasii caal. 15 naan jette naafi gaafanna naafi hagam siyaa turusi wanti qophooftu jira bachoo faatumatti barbareefa Betti baraaboo dhiirri guyyama 10 aga 15 jidduu. Naafi guyyaa 15 irra ta'uu hin danda'u naan jette keessan gaafadhe. Baay'ee yaada. Wallah. Waliigal. Yesni. Guyyaa 15 irra ta'uu hin barbaadu. Komentii jalatti ni kaawoo jettan ni kennin tuqamne akka isin ni kaam akkas ta'ee maal ta'e jettan sanii. Kii mata ka walitti deebi'aa bar jaartii yoo walani walitti deebisa. Kino shee. Rajaa filatuma kiifingi goonan deebi'e ni kenni rakkoon qabu. Awoo san qofaayyuu miti akka dhagayetti amma ni kenni amma jarri yoo wannoo jette wal arganii jennaanu deebi'e minaame waan jedhamu odeeffannoo akkasillee qabaanillee. Yaa okaan sheekoleen ilmi yaa godhaniifi. Laani kenni umara kon qabu silaayyuu wannoo miti bar. Wayin Muhammad. Wallu lammalee gurgurtuu jali qalaa hin dura. Warri jaartii namaati hojii. Qaama dhageeffadha. Waa'ee nikaa keessanii rakkoo namaati qabu. hojii nasirra qalbii gootan jaarra booda nurra. Dhiisa kana booda. Jaartii namaati hojii nasirraa safaattan nurra dhaabbadha amma booda. Yaa dhageessanii jirtu hundi kuno nikaan daranuu gajjabaatee jira. Ijaallo gajjabeeyse tana booda warri jaartii namaati wajjin asirraa safaataa fi qalbii gootan hadal naannoo doddoonina dubbiin uraan barbaade. Muniira ibsaan na galchi jedha hin galcha. Muniira. Galchi isaa akka mastaqaa isaa akka kan nu akka jaartii namaati nama booda jana jenne ol baasi. جرى خير السلام عليكم. galatooma. Waalaikum salaam. والله غلطوما الفاتا وان بريدو دليدني. وعليكم السلام. منير عاتي مال جتشو برباد. دكتور خير والله مال جيت ستم والله لازم وان كنا تندرس نافي وجنس حسنه. هاتا نوغرو قال سي انغا اكزچو ادوتي ليغا مقان بدله ما شاء الله خدير ما نرا غمدينا ديفنن خديرummaan narraa gammadee fitti qabee na irraanfannaan wallahi anni gammachuun hagana oli ni jirti jeene mu doctor fi ready akkasuma hawiyye gada tooma ulfaadha maal jeetin sinima joolen tun hedduu takka ol dheebotte wallahi amma sitte akka takka jibanii miti namni haga isaanii sabaattiin akkasitti waliin dheeban sabaattiin Itoophiyaatti beelakaa wallahi tanuma barbaadna minullee gulo. So sama-sama tinggi.
Wanni barbaadamu dheebuu kana balleessuudha sigalee. Wallahi arraan tana ajrii laafin argattan isin. Nama wal jaalate ka afaan beekaa waliin qotu beekaa jaalala ofii tan halaaka walitti godhaa jiru bara furmaata qulfiitti kannitanii bara. Allameenu arge isaan lameenu amma kana haani gizee fadhes fuudheetuma haani rarrabbashuu malee nin beeka akka isaan lubbuu walii dhabanii waan jirtus namni guruupii hundatti jaareetiin karaa anaa gaa hin danda'u wallahi dooktara keenya waa hedduu biizii na godha. Malee sila walitti fidee bira geessuu barbaanne hedduu takka baasa booran ishii kutee. So bakka har'a Khadiir gaafa naaf hin bira dheeyite ogganii gaggabeen maashaallah viidiyoo laaluun fadhaa. Maal jeetan santi wallahi lazim har'a Khadiir du'aa inuu godhe. Bilbila bira kanaafuu amma booda naaf yoo janjamaa dhiiseeti haa. Hanjamaa quum bala. Soddaan deebi'ee qoya. Soddaan deebi'ee qoya. Soddaan deebite. Mayyee. Dalagara jirta? Amma kun ammaan dhufe wallahi bilbila biraa hin deemee ture. Okay. Bona, thank you very much. Bakka guyyaa 15 irraan fudhatu jedhe reedini. Processii yoo wannoo taate naafin achi haa xumurtu yookaan reedin asii isin haa xumuru irratti walii galtanii. Gammachuu sitti dhagahame akkamitti ibsatta hordoftoota keetiif warra si jaalataniif nafi jaalatanii maal jettaan? Maashaallah. Duraan dursee obboleessa keenya reedii fi akkasuma Dooktar Asli hedduu ulfaadhaa galatoomaa dhugaa dubbachuuf hanga ammaa nama yaada jechuun ni jira miree namni kun waanuma wanni itti akkuma jettan yaadas nan qaba ammoo nama haga ammatti waama fedhe kanaa hunaan akkanatti saapiraayis na godhe kana hin agarree yaaduma kanaa nama naa dhiyeesse hin agarree isin ammoo obboleeyyan keenya waama fedhees yoo ta'e rakkoo keenya ofitti fudhattanii dhuftanii akkanatti qomanuuf dhawachuun keessan hedduu akkaan fuula duraafillee isin abdadhuu na taasise olikee galatoomaa ulfaadhaa isiniin jedha li'anna'u isin amma akka naafii bakka buutanii yookaan akka warra naafii taatanii osoo hin ta'in yookaan ana bakka buutanii akka warra kiyyaa osoo hin ta'in numa lameenuu ijaa bitaa fi mirgatti ilaaltaniiti akkasittiin hubadha. Akkasuma kanaafuu hedduu ulfaadhaa galatoomaa rabbiin bakka buune bareedduu tanaan jenannu. Rakkoo rabbii mana keessan hin naqinii waldhaba rabbii mana keessan hin naqinii jaalalaaf gammachuu maleedha. Namni gartee gammachuu namaa eegu rabbi gammachuu isaa eega. Namni gartee jaalala namaa eegu rabbi jaalala isaa eega. Warra rabbiin jaalala isaanii eegeef isin haa taasisu. Rabbiin agartee caayaa seenaa siyaatiisisu siin jenna akkasuma reedillee rabbiin agartee jiruu gaarii isaa jiraachisu warroota birallee warra yaada gaarii nuuf hawwan rabbiin agartee waan gaarii hawwuuf isin jaaladha isin kabaja ilmaan Oromooti jazaakumullahu khairan rabbiin isin irraa jaalatuun isin jedha. Umaara koon hin jiru kalaas gurbaan namoota wal jaalatan biyya fira irraa walitti fiduu waan danda'uufi Processii reediin sii xumura. Ani waan barbaachisu hin kafala. Ispoonsara sii taya. Reediin sii processii godha. Waan akka barbaachisu jechuudha. Ati ilillii qofa bitattee barbaachisaa ta'e ilillii waan ilillii sanillee amma hordoftoonni kiyya ispoonsara sii ta'uu danda'a. Asi maqaa kan irratti qaqqabaa waan ililliin bitattee dirree xiyyaaratti dhaqee simatuun kennaafi. Ispoonsara guutuu sii taane ati qophooftee tumaan bakka dhiqattee dibattee shittoo ofitti faagoote kuno ati manaa reedii ispoonsara sii taate carraa kanaan namoonni biyya barbaadan jirtan biyya feetan dhaquu yoo barbaadan reedii fooloo godhaa karaa keessaa dubbisa jaarsaaf jaartiin addaan fagaata wal dhufu kuno ati seenallee sii galee miti waan ilillii kuno ati seenatii fi sii duuna ispoonsara guutuu irraa taana hundi keessanummoo warri akka naafi fi Khadiir kanaa wal dheebattee jiraatte biyya barbaaddan si fida profaayilii kiyyeera lakkoofsa fudhadha eloedha. Keessattuu diyaaspooraan jaartii biyya kana fidachuu barbaadan Dubaay irraa, Kuweet irraa, Qaatar irraa as fidanii asitti taaptaaf gootaniitiin ispoonsara ta'uufii barbaadan. Baay'ee namatti tolaame. Baay'ee miira isaa Khadiirii fi naafi
Oi, oi. Keessattuu ijoolleen keenya ka biyya faranjii jirtan ka jaartii teessan kaayiroo fidattanii asirraan ispoonsara ta'uu fi barbaadan karaan banaadha. Thank you very much. Jinni galatoon. Kunoo ispoonsara guutuu manni kiyya si danda'eera waan illee jinni furaa olfaan. Argitee mi Kadir ispoonsara guutuu ati uffattee dibattee suma guyyaa abdannuuf isin jaalannurraa. Isinii galami Kadir? Yaa dhugaa keetti Dr. Asli. Akkasii naafi waan dubbatu qabda? Hundi keessanuu galatoomaa waan dubbadhu qabu warri TikTok kanaa jechuudha. Wanta dubbachuu barbaadu ibsaaf Kadir dhimma biraat akkas walirraan qaban wallaata miila kan qaldii godhanii haasaan sanillee waan sanis dhaaba. Ibsa ana keessaan dhufe wallahi si gargaara naafi dhaquu barbaadda nama jedhee na gaafate dhugaa rabbi dubbachuuf barreeffamni isaan hundi ni jira. Waan barbaaddu mana kiyyatti si qarqaara waan kana godhuu dandeettaa nama naan jedhe inni qoosaaf yaada girrigirri godha malee ilaalcha biraatitti hin fudhatina nama 2600 jala jirtan kan dhimma biraa walirraan qabani dhimma isaanii takka illee wanni nu jidduu jiru hin jiru akka nama kamuu yoo namni waliin mufachuu danda'a garuu dhimma kiyyaa fi dhimma isaa wanni jiru takka illee hin jiru ibsaallee ilaalcha biraan qabaatinaafi jechuuf lamin yaada kana inni mataa isaa osoo waan kun ta'in dura na gaafatee waan jiruuf jechuudha. Okay. Ibsaan no Kadir. Doktor Saadiqee fi Saadiq keenya tokkottu jarri wal jaalata. Furmaata laali dubbisi. Akkamitti akka walitti finnumee wanni jeejeetan dubbii gaafa san naafii gaafadhee ture. Na erganii jechuu ijoolleen waan kana goonaa janii. Egeessiis deebisee samooni san keessa naafini paaspoortii harkaan qabuu naan jetti. Sigalee Kadiris akkanuma quba qabanii beeka waan kanas akka waan kanas eegaluu dafoonni sana jechuudha. Sani dhugaa ishiiti namni akka biratti isin fudhanneen isin jechuu barbaada. Akkan jaartii qabu namoota ni beekanii qalbiidhaa waan ajandaa TikTok kanaan jecha akka karaa biratti nurraan fudhannee hundi keessanuu Kadiris dhimma kana yoo ol qabatee kanatti arti taate Kadir keenya dhiifama isin jechuu barbaada galatooma. Amma atillee girrisaa qabdaa Kadirillee akkasuma girrisaa qaba warra waraana qabu akka waraanni keessanillee tasgabbaa'uu fi akka isin araaramtan quba qabaatu akka gaaf kan Geetaachoo Raddaatii fi eenyu ka Itoophiyaa maajoor eenyu sigaaraa Keeniyatti waliin aarsan sanitti mee takkaa silaa sigaaraan asirra jirtu gaasirra oofii wal gaafadhamee afoo naa illaa ijaa isin lamaan obboleewwan tiru. Kadir dalagatti tare soddaan keenya dalagata daf qabu oolfi tarabbiitti afoo naa illaa jira zanni gidduun keessan jirullee jiraachuullee baatu eessa warreen dhiittee ilkaa oolaa cabsitu. Abshir laala Dr. Kiyya ibsaan obboleessa kiyya isaa miti unkaan nama biraatu ni maxxanfadha ibsaan ammoo namaaniin hedduu innillee na jaalataniin kabaja osoonii fi olola qabnu nama gastii ol jala dhufnee taphannu. Ani duras wanni walitti dubbanne akka yaadutti waanuma hubannoo inni dubbatee irratti hubannoo walii kennuudha malee wanni akkasitti gartee walitti himu jechuun waan irra wal lollee hin qabne jechuudha. Amma namoonni hedduun maal fudhata ibsaatiitu naafii irraa fudhachuuf Kadir minaamin jedhan haa fudhatu obboleessa kiyya maa namni saabonni jaartee olii dhiisuun turre rakkoon qabu maaliif wanni kiyya waan ibsaati wanni isaa waan kiyya. Walirraa fudhannee walirraa nyaachuu dandeenya yoo rakkate nama na cinaa dhaabbatu yoo inni rakkate nama cinaa dhaabbatu obboleessa kiyya ibsa qaalii nama afuunaan illaahi siin jedha ammarra yeroo ammarra dhaabbadhee mana obboleessa keenya asliitti waan si muufachiise yoo jiraate duras waliin arrabsine jecha hamaan akkasitti jedheen illee qabu innillee jecha hamaan jedhen qabu kanaaf yoo immoo mufiin jiraatte ta'eefu afuunaan illaa. Siifi warroota amma fakkeenyaaf sii deeggaranillee warra gartee yaadirran wanti ijaanillee ani jibbaa waan takka hin qabu ijoolleen carcara obboleeyyan kiyyaa waan fedhe isoote ammoo biyya Oromoos waliin qabnu nuti Oromoodha carcara arsi hundi keenyaa'u galli keenya eessa ilmaan abbaa tokkooti. Kanaaf bakka walirraa dheenuun jiru har'aati asliin aranatti aaree boriyoo Kadirii rakkatee dhukkubsatee hospitaala ciisuu harkee natti usta. Inus maaliif lammii keeti dhiiga keeti unkaan naa miti nama hin beekneewu biran darbitu garaan biras hin darbu kanaaf hedduu isin jaaladhaa galatooma hundarra caalchisee
Wallahi obboleessa kiyya asli hedduu galatoome dhugaa waan si fi reedillee haa ta'u wallahi waan inni isin hinjuun qabu galatoomaa dhugaa dubbachuu. Abshir, abshir. Wallahi maaliif jennaan ani tokkoffaa namni jaalateetii miti haadha jechuun namootuma akka malee itti hubatee ani haadha warraa kiyyaa ni jaaladha. Hedduudhaan ittiin illee boona. Dhugaa jechuun isin akka feetanitti illee fudhadhaa. Isinleen hedduu nama na jaalatu. Nama nallee kabaju. Nama unkaan ka'anaaf isii wal lollu nama na arrabsu jala deemtee nama hojii wal lolti koomentiin hin argaa asli keenya dhugaa dubbachuuf naaf jechuudha. Kanaafuu waanuma takka takka bakka jechuun jidduu keenya akkumaatuu jettee san hubannoo dhabu maatu wanni nu godheef malee anaaf isin jibba lafee akkasitti illee walirraa hin qabnu warri ammoo nikaadhaaf yaaddooftan nikaan wanni jedhee hin jiru akkasitti hubadhaa please walitti aarreetuma gartee jechuun waanuma haalaatuma ni beeka ana caalaa asliini waanuma saniitu addaan nu fageesseef malee jibba wanni akkasitti addaan nu fageesse hin qabnu. Galatooma ulfaadhaa waan wallahi wabillahi waan hin jedhuun dhabe waan namni gizee miira keessa gale waan dubbatullee dhaba yaa kanumaan narraa qeebaladhaa isiniin jedha hedduu naaf ulfaadhaa. Abshir abshir Kadir. Galatoom dhiifamarraa fi ibsa abbaa jaalalaa Efre. Lakkoofsa takka barreesse yookiin illee ol darbe. Turkiin moosana fakkaate lakkoofsa oreeffadhu. Ibsa kootu deebi. Oifii osoo hin jedhin buute. Ibsa lakkoofsa takka barreesse yookiin illee ol darbe. Ibsa. Efre ibsa. Where is Ibsa? Neetu kan charjii ta'uun oolu oo erge. Seeni harkiseera kun. Argeera. Maal itti muniira? Neetworkii isaatti malee harkiseera. Ilillii darbi ibsa. Si harkisee bar gasti. Jara keenya na of kolchaa ishee dhiifama hunda keessanuu Kadir dhaggeeffadheen ture haasoo keeduman dhaggeeffadhuuti. Baatiriin narra dhaame. Mobaayila laala suppermaarketa keessan jira. Mobaayilli kanarraan hidhee ture dhaame. Akka waan beekaa deemee akkanatti fakkaatee aareetiin uummata suuqiis waayifaa gaafadhee waayifaa isaaniitti naqussee. Okay, amma inni dhiifama afoo na illa jeera ofiin karabbiiti. Dhimmi dhuunfaa isin waliin qabdanii jiru waluma sirreeffatuuf wannoo jettanii afoo na illa jedhi ibsaa kenne bakka malee jiraatte. Sirra dhaamuun mala. Hamtuun hin jirre. Wallaahi kan namni akka miidiyaa kanarraa jaaladhuus itti taphachuus ittiin taphatan Kadir malee hammeenya biraa takkas isaan qabu ni beekaniinis nama akkaan jaalatu nama akkaan kabajuus. Kadir waliin akka saayibatti ilaalaa akkuma fe'ee kana miidiyaa gubbaratti jechuudha. Kadir kana keessatti yoo hawaan simii ta'ee akka malee natti aarti ta'e dhaafoon illaas jechuu barbaada. Akkasuma hordoftoota keetillee ani ni beeka ni mala jedhee beeka wallaahi Kadir. Wallaahi Kadir ni beeka Kadir qulqullu ammas. Baay'izawwee lolli Kadir irraa ka'e naaf Kadir waliin lolchiifne bakka inni waliin lolchiise naaf beeka malee naafi Kadir iddoo adhallee borlee inuma wal loluufillee taa'u nama lakkiyyaan beeka naafi Kadir ni beekti naaf inuu. Akkasii galatoomaa ulfaadhaa dooktar deemu karan deemu jira galee wal dhageenya gasutti. Ati yoo gara keenya gara waan jaalanne kun laallee nutti soddomuun barbaadu sitti fun. Dooktara keenya wallaahi kara keessan kana asila manaajara kara keessaniitu naatti ta'e barate quban qabdu malee. No jechuun amma waan laallanne siinye. Mana laallanne. Asbaasi kanutti. Gabbara hagan dalagadhu jeetin gabbara amma harkaan qabu saniif dhukeessee walii gallee taa'utti hin jiraara. Duubee fuudhii suutatti kafaltaa biyya faranjii jirtame akkuma tiraa kafaa duubee mana faa duubee bitan kanatti. Anuu gaafa san duubee fuudheetiin saayiba kiyyarraa guutuu kafalee akkamitti intalli si koomandoo na darbite ka jedhuun. Duubee fuudhee kaffale dalagadhee kaffale kanaafuu ibsa atis fuutee kaffaluu qabda si darbuun qabdu. Bakka egaa duubee taa'ee dooktar bakka asin erga manguddummaa.
No, no, no. Ammas wanni hubachuu qabda. Abbaa miti ka. Abbaa intala dheeyxee duubee naa kenna jechuun hin qabdu ka. Nu erga. Abbaa intalaa. Anaaf Abbaa intalaa. reedii. Eenyu duubee naa kan? Tama jaalatte nutti himta nutu warra si jalatti qaba. Okay, rakkoon qabu warra mashiinis dalagatu turte anis dalagatu hin jira walitti gaachanaa waliin jenne. Saadi damee afur dalagutti irra dooktar. Okay, akkasi. Yaa. Turumba doo kiyya galatooma akkasii dhaabbadheeti naasa'u jira wallaahi karan deemu jira. Dhufaadha. Baay'ee bakka. Dashii jara kan. Adde Muniira akka haadha siiqqee warra manfuwaa tokkotti waan jettu qabda ijoolleen araaramanii kunoo. Muniira. Asli ani onin daga ani ijoolleen tun Khadiir kuni as nu bira guddatee dhugaa rabbii bara 2017 gaafa ijoolleen tun wal bartee wal fuutu mucaan kun areeda kanan qabu haraa malee wallahi xiqqaatu. Harmaqee horee guddate ani Walaaf illee an hedduun gammadee dhuga. Dullatti bara Muniira. Buat rabbi zakari. Soalnya awal tu awal lagi tak. Allah Allah. Me amma tokko asela Muniira naaf di doktor Muniira naaf sinja jira. Mana baati lu feetaa. Yaa Aye, duubi eesh. Akkanaaf hin gara biraatitti fudhannee jedhe. Aye. akkasi ani dhuguma rabbitti wallahi hedduun siif reedii isin dinqisiifadhe hedduun bakka silaan irraan tana Networking ka isiiti. dhuguma rabbitti silaa waan nama badhaasa waan namaan addaa qabaadde isiniin badhaasa wallahi badhaafamuu qabdanii naa galatoomaa keessaa hoo nama ma'aanaa jaalalaa beeku isin jaalalti na biratti horii guddaadha waan